dalagaa darba du'ii nam tokkollee hin oolu nuun cufa addaan ba'uun keenya hin oolu yeroo tokko jechuudha. Kanaafuu daan hamaa bada namaa yaadu dhiisudha. Bakka kanuma wayye si argee jira beebii naan hin jedhin waan maraqaatti si arge. Addunyaa kan gubbaa yeroon isaan jiraatan yeroo muraasna seensa amma wal dubbisnee bor wal arguu dhabuu dandeenya. Du'u waan jedhamu jira. Du'i ammoo nafsiin keessan kun waaqa bir jirti. Saatiin isaan addunyaa kan gubbaa jiraatan isattu beekadha. Wanni isaan beektan tokkollee hin jiru. Kanaaf haga dandeettanitti odoo dansaa namaa hojjechuu yoo baattanii dansaa namaa yaada. Yoo dansaa namaa yaaduu dhiistan immoo hama namatti yaadina. Isanii galee kanirraa akka hafe waaqii isaan qarqaaran. Wanni kun jiru keessan jiraadhaa. Namuu jiru nama ka jiraatu jiru namuu qarshii namaa ka argatu jiru namuu waanuma fi waanuma waaqii tolchee fi ka argatu namuu waanuma waaqii qoodeef jiru waaqii qoodeef ka jiraatu. So addunyaan kun qarshiileen sanii shawwadini addunyaan kun har wal argine bor wal arguu dhabuu dandeenya hin beektanu of tahaa jiraadhaa namaa gammadaa gammachuu nama san haa gammachiisu. Qarshiin beesani kisi keessa bahu hin jiru wanni cufa waa waaqii namaa tolchu ta'a. Kanaafuu please yeroo wal jibbinu hin qabnu wal jaalachuufu taa'imii xiqqaatu qabna yeroo namaan kan namaatti jira namni wal arguu hin danda'u wal argeessamaa walii yaades gara wal dhabuu jiru waan hedduutu jira. Kanaafuu ofiif jecha boriif jecha du'anillee bakki badaa deemuu mannaa jecha waan dansa namaa yaada dansa namaa san haa gammachiisu hamtu namaa hin jaallatina wanni san irraa ta'u tokkollee hin jiru wanni cufa waa waaqi namaa qoode namni cufa ka jiraatu kanaafuu waan taa'imii xiqqaa qabdan kan keessatti waan dansa isaan jaallannaa nagaan nu turaa hedduu san jaallannaa gaashtaa keekoo manmaakii hin hafinaa manmaakii ajandaa wayii jirna fakkaata waan maakin manbanti na fakkaata I don't know reef dubbattee jirti roomitti isaan jaalladhaa hedduu takkaan isaan kabajaasan nin cufa jechuudha naa jiraadhaa hamtuun isaanin tuqiin gaashtaa. Galatooma jechuun ni dandeessaa. Ani kan jechuu barbaadu yaa'u wanta dura qabsoo singootaa turan baay'ee namatti tolaa keessattuu Maskiinis Muller faanarree dhiyoo waliin bare. Qabsoo jechuun karaa siyaasaa osoo hin taane aadaa guddisuu irratti genereeshinii dhufu irratti konfidensii uumuu irratti of baruu irratti namoonni baay'een isin ilaalanii Maskii ilaalanii ijoollota uffata aadaa irratti hojjetan ijoollota promooshinii baay'ee gochaa turan ilaalanii konfidensii godhachaa dhufanii aadaan Oromoo hammam akka guddatee fi hammam akka babal'atee argaa jiraanna waan salphaa miti kun promooshinii gootanii fi uummata jecha waa'ee aadaa irratti afaan irratti wanti isin gootan baay'ee natti tola baay'ee nama gammachiisa keessattuu immoo gaammagaa wal xaqallaltanii jirtu. Wal xaqallalu warra waliin xaqallalannes egaa gorsaa wal fuudhaa jedha. ጎርሲና እሺ ያልሰማችሁም ሰዎች ካላችሁ በዚህ ላይ ጥሩ ማሰብ መቻል ራሱ መታደል ነው። እቺ ዓለም መች እንደምንሞት ምን ያክል እንደምንኖርባት ማአና እና መልካም መስራት ባችን እንኳን ክፉ አንተሳሰብ ዛሬ ተያይተን ነገ ላንተያይ ነገ ላንገናኝ ከዘላለም ማለት ነውና መልካም ማሰብ አያስከፍልም ምንም ነገር ፎር ፍሪ ግን ለእናንተ ጥቅሙ ምንድነው? ነገ ዛሬ ጥሩ ያስባችሁት ነገር ለእናንተ ይሆንላችኋል። መጥፎም ስታስቡ ለእናንተ ይሆናል። በተቻለ አቅም ብንወደድ ብንከባበር አንዳችን ለአንዳችን ክፉ ባናስብ ዘላለም አንኖርም በዚህ ምድር ላይ መች እንደምንሞትም አናቅም። ዛሬ ተያይተን እና መልካም ማሰብ መቻል መታደል ነው። ሶ ለእኛ የተደሰታችሁ ሰዎች
እድለኞች ናችሁ። ለእናንተም እንደዚሁ አይነት ነገር ነው የሚሆንላችሁ። ይሄንን ነው ያልኩት በኦሮምኛ። እናመሰግናለን ስላከበራችሁ። ያ በጣም በጣም ታይሻዬ ሰው አስገቡ ለጣ እሺ ጋሽ ታኬ ቴንኪዩ ታይሻ ዱቢታ መስኪ ወይስ amma ani waan ho'isi jedhu barbaada garuu hin beekullee እሺ natti hin kolfinaa ka warri koomenti illee zafanii ho'ee akkanuma si baasuu barbaada jaalalli dinqi oovarii natti ta'e እሺ hundaa dandeessuu koo yaa bara fakkaatu irra gaasiif bayaa kan akka kee hin jirtu rabbanaa fi si uume hunda kee tottolche kissa kee fi bifa kee walqixa bareeche jireenyi koo malee jireenyi dacheerra si malee naan ta'u waa hundi waa mara anuu humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baduu sillee aansinii raafadhu jireenyi koo malee jireenyi dacheerra si malee naan ta'u waa hundi waa mara anuu humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baduu sillee aansinii raafadhu maski Rabbi galatom sadi nagaan naaf tura haye saditi ya galatom qali galatom taisha Oye maski abet juga malak mama malak jedhun beeku dhugaa rabbi anduraan jaalala fagooliin sodaadhaa ture beektaa እሺ amma tisenu hede kuno fikiri matana koraa jira sin arge way anabadi maalu mata dhugaa barumsa guddaa namaaf kennitan maal akka ta'e beetanii wakkeenyaaf namni fagoo jiru kuni jaalala fagoo kana niin sodaata beeta ana akka mataa kiyyaatitti nama narraa fagoo kana jaalachuun niin sodaadha waan du'u natti fakkaata kamana bira osoo soqadhu kun dulloomeetiin amma gara biyyaatti gaggaluu hidha bakka kafagoo kanatti way mule gudi ummata TikTok amma kun dhageettanii jirtan ummati hundinuu akka mulee taane jedhanii kun fagoo jaalachuu jammartanii of eeggadha inni gaara meeqa koreetiin argate Hello, mubarak bedu takkan nama tertentu. Saya syaurat kum negeri hasayu oten korfadi fam. Ayo, bati mara kolfajira. Anna kana sinin jeda, aile jalala fago takkai galu heda beta. Nagargara me mule. Agi zangicha nagargara yatir. Rakon kaw. Ya. Tanno gari oli daddabarsina. Ya, mutanno dhugaa rabbi barumsa ajaaibaatiin namaa kennitanii. Wallahi kama dhugaatiin isinii hima beeytanii. Anna kun qoosatti hin jiru si galeani. Hammeen hin qabaatin malee, hammeen hin qabaatin waan dansaa yaadi, waan dansaa like tamanya himalee rabbiin waan barbaadde cufa si tuutaadha. Garuu maalidha? Ta'ammi rakkoon keen guddaa waan dansaa walii hijaarnudha. Waan badaa odoo namaa yaaddu waani dansaan naaf haa ta'uu jechuu hin dandeettu. Yoo waan dansaa yaadde dansaa sii tahaa, yoo waan badaa yaadde badaa sirratti tahaa kanumaadha. Kanaaf waan dansaa namaa danda'u waan dansaa bakka hawwachuu achiin booda waaqan kee rakkadhachuu sinirraa kaaf waaqi nam qarqaaradha. Kanuma wanni biraan garaan kan kee qulqulluu taanaan ni argatta beektaa kaasa kennaa kana boora hawa kawaa shakkinu kun waan argannu. Yaa dhugaa. Ani yoo akkasii hin jedha barumsa hedduuti galeen barumsa bareeda nuu kennitanii nulleen itti tarkaanfanname. Inshallah. Dhugaa rabbii kun qoosaa miti muuxannoo si galee kun barumsa
Riikaardii akka nama cabsitaniiti si galee namni yoomuma si galee anaa miti yoomuma argatti maskiin si galee inde mulaatillee yoomuma argata bakka viidiyoon bara nama tana dhukkubse si galee kan isin viidiyoodhaan akkana wal daawwatanii walii faaraftan ani gaalaarii kiyya keessa guutee waan godhu wallaalee bara. Hai Taisha. Taisha ye. Abdunatti yaa. Herti Roomin. Yaa. Dhugaa rajja akkas jedha. Wanni Taisha ye. Ha? Kananii kan kee dhuftee jirti. Kananii indaalee dhuftee jirti. Oh, kananii yaa Facebook irratti argee jira. Taisha baby. Fake news, my brother. Shamalini. Kananii ye. Very fake news. Akamati. Arabakish. Oh, dugasi yadi. Betere. But amit. Is. Yeah. Imbadi ndari akasitti. Eshi? So daadheetiin badee baran. Waan argeetiin baqadhe. Maa sodaatti? Waa argee baqadhe hindi taphatta. Ati hindi taphatta. Facebook irratti si argee jira Mutishaadii Karoongii. Jetta. Hojii dhaabar. Okay, hojittu akka hindi isin taphachiisa harka wal qabattanii. Eeka. Akkas ta'ee jennaan bareeda. Qanumaan hin galtu. Eshi kaafiloota akkam. Mana Asi Taisha akka naa baaruuf akkas jettaa miti. Kanaan Nabbo. Odeessi akkamati. Jirta akkam nagara. Wanni rakkinna niitoorkii qabdi. Sagaleen isii borganama dhagahama. lakkoofsa rabbii guddaa bishaaf kananii. Ishoo baga. Bakka masjidii yaa dhugaa muliyyee hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Hangana fataan gootanii dhugaa asuma taayitiin isin laala dhugaa rabbi. Gammooree wayye. Maakiin reefu maan jetteeyyuu? Maakiin sa'aatii wayii booda maali waa'ee uummata Wallaggaa irratti ka jiran san irratti dhufneetiin haasawina maali jechaa turte? Homaan argine reegaa silaa. Ani live kan cufee mammaakki deemuu hin dagatina. Qananiin dhaqalalli gootee gammachuu jiruuf waan jirnu ibsite achiin booda maan cufnaa warri biraa immoo yeroo biraa wal argina dhiifama guddaa. Garuu nan dagatirree sargii. Anna akkasii bultii bareedduu bultii namni hundi nutti hawwusiniif haa ta'u dhugaa rabbi. Amiin. Kingo jirta. Amiin. Tara amiin jetti diggaamii ati argattee Mutishaadii Karoongii taphachaa jirtaa of jedhu. Ammas nafa dabalu amiin. Akkas jedhe. Masih baga gammadde deebe. Ammanne. Baga gammaddan horaa bulaa deebana dagaaga umrii dheeradhaa. Amiin. Yamadaa Ciisaa Saditaa Akaa. Amiin. Amin Saditaa. Amin. Lama ta'a Ciisaa Saditaa Akaa jechuun du'aayi Oromooti. Oromoo qulqulluu akkasiin nama eebbisa. Dhugaa. Akkasii jabaadhaatti sin jaalannaa. Rabbiin jaalatee san gidduutti hamtuun fidini. Umrii dheertu. Irraa baweeddanillee bas. Irraa baweeddanii bas irraa bayaati. Enjoy it. This is your time, guys. Oh, thank you, Galatomi. This is your time.
لكا بكمرتو لكا فكري جولين قبل لكا أدي قدي ويو ايشي كاجا انا فات جيمه انا فات ما جيمه تبنا فات اوس اتي فيران كبو بقتي رنگا دبقتي تري فيران كبو بنا والله بغاني سسبند مي مارين ناركا ملته لينجا غس غولا فتينرا فلشو ما زيلا جيمه تو كجنا موده سنين بغانا بلس كوما اكا مسكين لجا تشانجر كوما كودا فرنسي مو نيكو ستاتي اوستيت جلديس بقرا إن كان يبر ولي أطفنا من ما أورو كانت بيجراس فاهر ما تشوك أبنا ناتي كبر أم بونتو يغلطومي ماسكي ناتي شاب وي ሰላም ዲናችሁ እንዴት ነህ ናቲ? እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ። አሜን ቴንክ ዩ ናቲ። እኔ ያው ብዙ ምርቃት አልችልም ግን ድሮ ልጅ እያለ የተመረኩት ምርቃት አለ። እሺ ካልጋ ወልጋዳ ከካልሲ ቀዳዳ ካልታሰበ እንግዳ ካሮጊት ወራዳ ከጠዋት ለካፊ ከሴት ቃሪያ ጥፊ ከፕሌን ጠላፊ ይሰውራችሁ። አሜን አመሰግናለሁ። ሰርጋችሁን እንደምገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳላናቲ የፈጣሪ ፍቃድ ይሁን። እሺ መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። Thank you. Good to see me. Baka sini. Oye. Mule. Oye moti. Wala garra baka kedame kanatti wala garra maski. Eshi. Nasub nama. Wala garra baka naga nutra. Naga Jolly, nagagamatan. Baguluman gamane, gashta, welcome. Romanis nu gorsaga, sinis herum tulen cabusna. Gashta ke garu profiling kan ke malida. Ala. Ay ba naman sola paggagamatan ni. Eba badam be ko nak kismet wa kasna episode. Maski. Amin waye sadi. Ani si argu barbada berqaman. Esuma si arga. Cabse dhufa kushina madami. Wala argina inshallah guya biyi gal. Shotu wa kam. Dosu. Galatuma rabbi gudda heddu sanjallanna gashta keessa sani cufa heddusa akkanin firqabu akkinam dhugumaan nu jaallatuuf nu kabaj qabu har'a sirriitti argeetiin jira kabaj guddaa sanii qaba saniin cufa san jaalladha qaba hedduu galatoomaa kabajamoo dhiqee warri gammachuun nama isan gammachiisu san dhugaa you guys are lucky addunyaa kan gubbaatti namni akka keessanii carraa qabeessa hin jiru maalinaan saa kana gammachuu namaa gammadu dhiisitii gammachuu namaaf wadiqqatuuf yaadu tolchuun hin jira waan tokko isaanitti maa ደግሞ ላውራ እዚህ ሚዲያ ላይ ከማውቃቸው መልካም ሰዎች ስፔሻሊ ስራ ስጀምር በጣም ቀኝ እጅ ከሆኑኝ አንዱ አንቺ ነሽና እግዚአብሔር ባለሽበት ይጠብቅሽ ክፉ አይንካሽ ስላደረግሽልኝ ስላሰብሽልኝ መልካም ነገር ስለረዳሽኝ ከጎኔ ስለቆምሽው ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ብድሩን ይክፈልሽ በጣም አመሰግናለሁ ላንቺ ትንሽ መስሎ የምታይ እኔ ጋር ግን በጣም በብዙ የሚመነዘር ውለታ አለብኝና እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ጋሽታኬ ኮ ገለቶሚ ሰሊናዬ በሬዱት ያ ሄዱ ሲጃላና ሀምቱ ሲንቱቅኒ አሜን ሲንቱቅኒ ካይን ያውጣችሁ ይጀራ ሀፋ ሆራ ቡላ ወለዱ ክፈዱ በብዙ መንታው ሙሌሺ የምታስታቅፈው በሲንግ ምናምን ደብል
My goodness. Salina Yikalatum Gashtag ko is the Habibi Bagnagan Galas Gashtag. Wayye. Ani gammachurra kan kee meeshaa madaamii fite kunoo caccabse. Kushiinaa madaamii keessa burraaqaa jira siin jedha kunoo. Big respect. Galatom Saditi yaa. Ano kotti si ano. Warri kun. Yejo. Kotisha, welcome. Akkam naa jirta dararratti. Akkam fayyaa keeti. Gammachuu guddinaan immoo baabura makiinaa sana ofu sana beektamiti dhageetan baaburatti bu'e. Waanuma biyya kanatti hojjetan. My goodness, gaazexaa keen guddina tolchuu jiru kunoo kana. Wow. Welcome, Moti. My goodness, Moti ko welcome gaazexaa qabu jiraadha. Gammachuu guddinaan baaburatti bu'e dhugaa rabbi. Baaburatti bu'etan waanuma biyya lafarra jirre guddina jedhe miti. Ammi baabur jal jirtare? Maal ta'e kun nara dhaabatee jira. Nes gaazexaa kee dhiisu diskura haasawuu dhabu gaazexaa kee. Mootisha. Oh. Baabur jara baatee? Gammachuun keessan gammachuu keenya. Rabbi guddaan wal faana umurii arraagessaa isiniif haa kennu. Amiin. Miqqanyaan keessan goomattuun keessan haa galabbatamtu. Amiin. Galato bro. Deeggartuun keessan jaalattuun keessan haa ulfaattu. Amin bro. Thank you so much. Big respect Motiko. Galato. Rabbi guddaan akkanumatti jaalala biyyaa isiniif haa kennu. Jaalala biyyaa akkuma akkatti argitan humna isiniif haa kennu. Wal faana oolchee isin haa bulchuu. Akkanumatti waliin ifaa wajjin bareedaa nuu jiraadhaa hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa. Amiin. Ulfinni uummata keessanii jaalalli uummata keessanii isin biraan badiini nuu jiraadhaa hedduu isin jaalannaa galatooma. Amiin Mootishaa nuuf galatoomi hedduu san jaallannaa isaniin cufaa jechuudha. Ammi garuu aygas taayimiin keen deemee jira warri jiraattan guyyaa biraa seenne waliin haasofna. Mana maakii oroo sagantaa wayii jirna fakkaata. Reefu himattee jirti isaa 4 irraa kaasee sagantaa wayii jirti. Isaan jaallannaa gaashtaak taayyuu bakka akka nu naasofna tolchite. Gaashtaak kee garuu yoo seenuu barbaadhaal tokko seenuu yoo dandeetti odoo seenuu tola. Si galateeffachuu waan barbaaduuf jechuudha. Gaashtaak kee jirta. Gaashtaak kee we love you. Thank you so much. Fraa'ol itichaa jettimoo Fraa'ol keen kabraa jettimoo ansiif jettimoo nam hedduutu jira dhiyaatas fish nam hedduutu jira isaniin cufaa hedduu san jaallanna gaashii sii dhibee yoo seenuu dandeetti taate gaashtaakki al tokko odoo seenteen attola.